Sahabaan gaafa du'a isaa arshiin rabbii sosso'ee eenyu jedhama maqaan isaadha? A. Sa'ad ibn Mu'aaz. B. Sa'ad ibn Abi Waqqaas. C. Ali ibn Abi Talib. D. Khalid ibn Walid. Deebiin Sa'ad ibn Mu'aazii jechaadha. Deebiin gosa Awsii Sa'ad ibn Mu'aazii jechaadha. Guyyaa du'a isaa kan arshiin rahamaan sosso'ee jechaadha. Gadda guddaatu uummata muslimaa sahaabotatti dhagahame guyyaa sanaa jechaadha. Fi lammaffaan akkas jedha. Sa'ad ibn Mu'aaz amata hijiraa meeqaa du'e? Sa'ad ibn Mu'aaz amata hijiraa meeqaa du'e jedha. A. Hijiraa tokko. B. Hijiraa lama. C. Hijiraa sadii. D. Hijiraa shanii jedha. Hijiraa shanaffaa du'ee jechaadha. Sa'ad ibn Mu'aaz bara hijiraa shanaffaati jechaadha kan inni du'e. Fi sadaffaarra geenye jirra. Gaaffii sadaffaan Usmaan ibn Affaan radiyallahu anhu rabbiin irraa jaallatu Kulsuum intala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yoom fuudhe? A. Hijiraa sadii. B. Hijiraa lama. C. Hijiraa afurii jechaadha. Egaa aadha jechaadha. Hijiraa sadaffaa erga obboleettiin isii Ruqiyyaan duute Kulsuum fuudhee jechaadha Usmaan ibn Affaan radiyallahu anhu. Egaa hijiraarraa hijiraa sadaffaati jechaadha erga Kulsuum duute Ruqiyyaa. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din was-salatu was-salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii akkasuma tiktookii kootii na hordoftanuu nageenya rabbii bakka jirtanutti isiniif haa baay'atu jecha barnoonni keenya guyyaa irraa kan kutaa lammaffaa gaaffii seenaa sahabotaa kutaa lammaffaa irra geenya jirra. Itti dhiyaadhaa. Gaaffiif deebii hanga dandeessan yaalaa isiniin jedha. Na wajjiniin turtii gaarii garuma barnoota keenyaatti waliin akka dabarru isiniin jedha. Gaaffiif deebii keenya kutaa lammaffaatiin walitti deebinee jirra. Akka armaan gadiitti kan isiniif dhiyaatu ta'a. Dhiyaadhaa isiniin jedha. Gaaffii tokkoffaa. Lakkoofsi sahabotaa bay'atul ridwaan jaallatamaa irratti argaman nama meeqa isaanii? Egaa guyyaa dhaammannaa guyyaa xumuraa sana sahabaan gaafa sana irratti argaman isaan nama meeqa? A. 900. B. 400. C. 900. D. 100 jechaadha. Deebiin tokkoffaan 400 jechaadha. Bay'atul ridwaan irratti kan waadaa galanii nama 400 jechaadha gaaffii tokkoffaan. Gaaffiin lammaffaan sulhiin Udeebiyyaa irraa hanga Fathii Makkaa amata meeqa? Sulhiin Udeebiyyaa irraa hanga Fathii Makkaa amata meeqa jedha. A. Amata 2. B. Amata 3. C. Amata 5. D. Amata 10. Egaa deebiin isaadha A jechaadha. Sulhiin Udeebiyyaa irraa hanga Fathii Makkaa amata 2. Gaaffii sadaffaan nabiyyummaa irraa hanga sulhii Udeebiyyaa amata meeqa rasuulli sallallahu alaihi wasallam daawaa godhe? Nabiyyummaa irraa hanga sulhii Udeebiyyaatti amata meeqa rasuulli sallallahu alaihi wasallam daawaa godhe? A. Amata 12. B. Amata 15. C. Amata 19. D. Amata 10. Deebiin amata 19 jechaadha. Nabiyyummaa irraa hanga sulhii Udeebiyyaatti amata meeqa rasuulli daawaa godhan ka jedhe? In amata 19 jechaadha. Gaaffii arfaffaarra geenye jirra jechaadha inshaallah.
intalli rasuulaa sallallahu alaihi wasallam tan osoo hin dahin yookaan hin dhalin duute eenyu maqaan isii? A. Ummu Kursuum, B. Ruqiyyaa, C. Faaximaa, D. Zaynaba. Kan utuu hin dahin addunyaa kanarraa deemte eenyu jedha maqaan isiidha? A. Ummu Kursuum, B. Ruqiyyaa, C. Faaximaa, D. Zaynaba. Egaa intalli rasuulaa sallallahu alaihi wasallam kan utuu ilmoon argatiin addunyaarraa deemte Ummu Kursuumii jechaadha. Egaa Faaxumaa akkuma beektanii Hasaniif Huseen ilmaan Aliyyii argattee jirti. Egaa kan utuu ilmoon argatiin addunyaarraa deemte Ummu Kursuumaadha jechaadha. Deebiin daa ta'a jechaadha. Hangafti ijoollee rasuulaadha Zaynabaadha jechaadha. Egaa gaaffii ja'affaarra geenye jirra inshaallah. Godaansi hijiraa muslimtootaa ganna kam jalqabe yookaan eegalee jedha. Godaansi hijiraa muslimtootaa ganna kam jalqabe yookaan eegalee? Egaa ummanni islaamaa godaanuu jechaadha. Ergamaan rabbii A. Rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam ergamee amata sadaffaa. B. Rasuula rabbiitii ergamee sallallahu alaihi wasallam amata shanaffaa. C. Rasuula rabbiitii ergamee amata sagalaffaa. D. Rasuula rabbiitii ergamee amata arfaffaati jedha. Kana keessaa filannoo kamtu sirriidha jechaadha. Godaansi hijiraan rasuula rabbiitii ergamee amata afuraffaa karaa godhamee jechaadha. Egaa ergamaan rabbii ergamanii waggaa afurii hijiraa akka hijiraatti karaa godhamee jechaadha. Godaansa yookaan hijiraa deemuunii jechaadha. Egaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota TikTokii kootii akkasuma YouTube chaanaalii Qorashaatuubii kan hanga yoonaatti na wajjiniin turtiin gaaffiif deebii seenaa sahabotaa wajjiniin ilaalle kana fakkaata. Barnoonni keenya kutaa sadaffaanis kan itti fufu ta'a. Isinis immoo like, share, subscribe akkasuma follow naaf gochuudhaan akka na bira dhaabbattanu dogongora kiyyallee akka naaf sirreessitanu isiniin jecha obboleewwan kiyya. Egaa waliif sheerii naa godhaa, laayikii illee naa godhaa, na jajjabeessaa isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi